irra katee yeroo argatee jedhe bar finniq jedha barsi galee wanti hundi isaa haarawa beette ballaana kanaaf osoo bishaan dhugee jedha beette wanta akkasiitu irratti mul'ataadha malee guutumaa guutuutti shamarran wantoota tamma kaaftee jettu jechuudha keessattuu laayif roolii isiin jireenya keessatti dhala isiitiif maatii isiitiif gootu wallaalee yookaan dagaddeetii miti. Shamarran biyya Arabaa keessa biyya Faranjii keessa jirtu rakkoon isaanii guddaan wantoota akkanarraan kan ka'e dafanii disishin meekarii ta'uudha wanti nan jechuu barbaade. Akkuma reefsiin jedhu irra guddaan akka ati amma jettu kun ni jira. Warri mirga qaba jedhee mirga abiyuus godhullee hin jira. Irra caalaan isaa kan mirga addaan hin hubatin. Rite? Black mode rakai kas because one ala baate deemte networking yeroo garii system yeroo networking garagaraa irratti follow up godhee quality isaa intini deedu flight mode keessa yeroo deebifte perfect ita. Kati jette sun hin jiru siin hin jenne. Akkitti jiraachuu danda'e immoo seeraaf heera osoo addaan hin baafatin anamma saayiba addunyaa kanarratti you have a reason. Rabbiin waan si uumeef qaba giftii wajjin si uumellee hin qabu. Argite? Kana sammuu kee wanni anaafis sammuu kennee siifis sammuu kennee sila akka tokko haayaannu barbaade sammuu walitti nu kenne. Walitti nu xaxeeti, walitti nu hidheeti, gamaa gamanaa walitti nu kenne. Garuu wanti adda addatti isin uumeef akka sammuu keessaniif fayyadamtaniif. Shamara taate dhiira taate. You have to use your brain. Brain kee use godhuun dirqama keetii jechuudha. Amma akka dubartiititti dhufteeti seeraaf heera yookaan hin beektu ta'a. Garuma seerri kun jiruyyuu maqaa dhageette malee gurraan dhageette malee seerri kun yoo maal goote akkamsi godha kan hubanne jira. Sunniin gaafa kaatee steppii fudhatte yes. Waan dogongora keessa seenuu dandeetti because she doesn't know. Garuu ani personal experience irraa siif hima. Fagoon deemu real life situation. Namni tokko yerraa dhufee sammuun isaa akka biyyaa yaada akki ani yaadu garagar. Dhagaan jira. Maal ta'e networking kee akkasii quality dhootee adda dhugaa rabbi ilaali biyyi jedha akka bee nama dhimoodhaan isa laakoo. Anyways kana waan ta'eef ofiisa keessatti daan basementii jira basementii yoo seentu networking sometime hin harkisu. Gaafa kana shamarran hin amma for example ani ofirraa ka'asin jedhee mire. Hikam inni seeraaf heeran beeku. Okay? Seeraaf heeran beeku. Seerri kun yoo isa qabe maal akka isa godhu maal akka isa hin goone he doesn't know. Garuu I know annin beeka. Innan kadhadhaa jechuudha for example jechuudha. Nan kadhadha. Please taa'ii waan kanarraa. Please waan kanan nan dhiibini. Please wanni kun nuuf. Kana yoo ija dibatte si gubaa. Amma yino hoosisaa jira kun ija garanaa keessa seensisee tana alarra dibadhe. Amma yuna hoosisaa jira. Shakkina shakki. Shaayii dhuga jedhe ofii libbistikii dibadhe amma narraa bada haaree dibadhamu abbaa kiyyaan ta'a. Inni dibadhu natti haafu. Shaayii tana. Shaayii dhuga jedhee shaayii dafifadhee lafa kaayadhe. Amma yoo dhuge libbistikiin kun narraa bada. Ani gogo ege. Atuji bilang kabdu hul gizi asuma tesa. Hul siya godo dem hul siya godo hulasha. Atuji bilang kabdu hul gizi asuma tete hul siya godo dem hul kasha. Basilini yo basilini di batin batu namarra. Yo basilini di batin badu. Ayo basilini di batin badu namarra. Shino basilini dani bada namarra. La basilini dani bada. La basilini dani mahim badu dugi.
laal warri hojiin qabdunaan jettan an gizee isin jechuudha gizee isin shaanxaa suuqattanii ijaazaadhaaf zoortan akkana gad jedhee hojjedhe angateen dafichee maanatuma እንደዚህ አርጌ isiniif galee akkana gad jedhee hojjedhe akkana gad jedhee gizee isin shaanxaa suuqattanii idimeen kiyya ganaadha ganaa 15 ዓመቴ ነኝ ገና 26 ዓመቴ ነኝ ገና 12 ዓመቴ ነኝ ገና እንደዚህ ነኝ ጊዜ isin jettaniitiin qulululul jettan san jechuudha ani mataa kiyya akkana gaggodhee jechuudha shinti beetii keessa bulee hojjedhee beeka ay garmaachu wallahi shinti beetii keessa bulee hojjedhee beeka asiin shinti beetiidha asiin ammoo kifilii kiyya barri yeroos banee ጊዜ በብሻን ሽንት ቤት keessa isaan achi gajjisan na jala kayaa ujjira jechuudha yeroo isaan bishaan shinti beetii keessa akkana gajjisan ana kifilii kiyya jala ol gala bakka an ciisu jala jechuudha ka ciisu lafa ciisa waan ta'eef bakka hoolaa galchan keessa bakka hoolaa galchan hoolaa ofii gadi galtee anammoo ofii ol gala akkasi galee jira jechuudha isiniif galaa miti fuudhanii kun simbirreedhaaf handarii homaa waliin fooqii nabaasanii fooqii bakka simbirree fi handarii maaliin bultu fooqii sangalee beeka kayoo gadi baheetiin jedhe akkana bubbeen kun nama godhu fooqii kun darajaa meeqa shinti beetiini lafa shinti beetiin ani itti fayyadamu lafa argitanii shinti beetiin ani itti fayyadamu lafa fooqiin ta'an galu meeqa fooqii darajaa arfaffaa gala yookaan argitanii darajaa wallahi isuma dhugaa isin jaa darajaa arfaffaa gala halkan hirriba keessaa ka'ee gizee fincaan naqabee saxaa galaa miti gizee fincaan naqabee jedhe achi ka'eetiin laga san bu'ee fincaanee ka'ee hisaab achi ol deebi'utti hirribni irraa gale taa'ee fakkaaree garagalee yookaan halkan keessa sa'a takka ka'a وانا جالت ويتي مجتين والله ربي سيها جالت واقيون سيها جالت زغابيرين سيها جالت والله وانا جالت وبيت تلالمي جيف ترى ميك اجل خنا سيني بيا توكيتي سانا ما بيت تنفول رانا ملالتني وانا جالت وبيت سريتي يا ربي سيها جالت مريد دوكو وما سنين جلابا قويا سنتكا ناقلتهم سيفيتي يا بريدوتي قويا سنتكا جتشو لكانني wanno jedheetiin jedhe sunuu nati ta'a nama gaafa Itoophiyaa galee namni egaa kiyya canna qabeen jiru fincaanii waliin kun akkana waa kun waati faatee maal jaalatti wanni isin doolara aansitee jaalatta maal jedhan alaala anama doolaratti aansee waan tana jaaladha doolaratti aansee waan kana galatooma wallahi naa jiraadha ormi naa dheeradha nauta waan arjaan kennu nagaraada maanya ofin jedha maanya taaware ሰው ነው እንጂ እንዳንተ ደንቆሮ ሰው አይደለም ድንጋይ እንዴ ማኛ ማል ለመጀመሪያ እሱ ትርጉሙ ምንድን ነው akkasi wallahi kanaafuyyu warri hadhafaate hojiin qabdu tiktok irramaate tayyatan urmii kan koo isa ijoollummaadha silaa isa silaa namni burraaqee sirba dhaqee isa namni silaa burraaqee hiriyoota ofii waliin olii gad kana goggodhatee isa namni silaa waa meeqatti dabarsu an kushina madam keessatti godhee fidiya kushina madam keessatti godhee damba kiyyaa fi jilba kiyyaa qaamwaa hunda kan koo kushina araba keessa fite waggaa 8 agitani gize isin amma haara yadatan namna ka kiyya haara yadaqee hojii hojjetan jira wallahi amma warri koyeeti ni beektan ijoolleen koyeeti jala kana jirtan jechuudha warri koyeeti warri ijoolleen koyeeti jala kana jirtan ni beektan ijoolleen haara wanu as dhufaniitiin jedhani akkana godhan magaalaa akkana godhan warri nu as dhufan jechuudha isiniif galee barsiisa wayil qolle ganna dhiisee ganna dhiisu na fuudhee na fuudhu na rakkise ofii kun jala kana taa'ee guyyaa hunda dhufaatu manna arrabsaatu waan bahe guyyaa hunda dhufaan na arrabsaa bahe kanaafuyyuu dhugaa rabbii isiniin jedha maal akka jedhee ani isinii ibsu hin beeku warri haadha faatee numa teettaa sareetii dabalee rabbi sii haa kennu dabalee rabbi sii haa kennu wallahi hunda yenee mar yenee bolala yenee buskuut yenee buskuut yenee innaat yenee nibrat
Yenee hulle nagari jedhaatu maaliin jiraa miti akkanuma ol fuudhee manuma keessaan siin deemu. Yeroo hundaati sabiratti daa'ima. Kan yeroo hundaati sabiratti daa'ima. Kan yeroo hundaati sabiratti mushurraadha. Kan yeroo hunda fooliin kan kee akka inabaatti urgaa. Fooliin kan kee akka abaaboo birraadha. Sanitti urgaa jechuudha rabbiin si haa kennu wallahi. Yoo walii qabaatte yoo harka si jiraate ammoo jechuudha. Dhugaa rabbi yoo harka si jiraate jaalalli kun kennaadha beekaa. Kennaan kuni yoo argamee jedhee waan hin xumuramne jechuudha. Ittiin zalaalam waliin teettu jechuudha jaalalli dhugaadha hin argamu. Darbee wallagga keessatti yookaan yeroo tokko ta'e Jimma keessatti yookaan Arsii keessatti tokko darbee argita.